Olma bultiin isin nagaa akkam jirtan daawwattoota OMN oduu idilee sa'aatii tanaaf qabanne isinitti himaa Faayisaa Ilaasi jalqaba irratti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee naannoo magaalaa Ejiree duwwaa tokko jaamoo to'annoo isaa jala oolche. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo magaalichaa iddoowwan gabaabuu halqojjii qarree fi weeluu moojoo jaamanitti daandiitti kan ba'an yoo ta'u qeerroon baay'een itti dabalamuu maddeen keenya himanii jiru. Naa'imaa Marwaan qindeessite qabdi. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee naannoo magaalaa Ejiree duwwaa tokko ja'amu to'annoo isaa jala oolchuun dhaga'ame. Gandoota aanichaa hedduu keessatti sochii taasisaa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo naannoo magaalaa Ejiree duwwaa tokko kana keessatti waraana murna aangorra jiruutti marsee jiraachuu jiraataan naannichaa arge OMN'tti himee jira. Guyyaa dheengaddaa gaafa 3/4/2021 waraanni murna bilxiginnaa konkolaataa shaniin magaalaa kana seenuun milishoota gandaa hidhannoo irraa hiikanii hidhaa jiraachuu kan himu. Namni kun waraanni bilisummaa Oromoos naannoo magaalichaa iddoowwan gabaabuu holqajjii qarree weeluu moojoo ja'amanitti daandiitti bahanii jiru. Qeerroowwan baay'een itti dabalamaa jiru. Hawaasni naannichaas gammachuun simataa jiran jechuun hima. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii magaalaa Ejiree ganda duwwaa tokko qaxxaamuruun gara aanaa Salaalee geessu irratti mul'achuu kan himu. Namni ijaan arge kun loltoonni sirnichaa ammoo magaalaa Ejiree ganda duwwaa tokko keessa jiran jechuun dubbata. Humnoonni waraana bilxiginnaa kunneen magaalattii keessa hawaasa keessa haa ta'an malee iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo to'atan kanatti akka bahuu sodaatanii fi dabree magaalaa keessa akka dhukaasan hima. Magaalaa Ejiree duwwaa tokko kana keessatti sochiin ummataa dhaabbatee jira. Waajjiraaleen mootummaa guutumaan guututti haala jechuun danda'amuun cufamanii jiru. Manneen barnootaa godina Shawaa Kaabaa keessatti cufamaa jiraachuu eeree jira. Jiraataan kun waraanni bilisummaa Oromoo kallattii garaagaraatiin magaalaa Finfinneetti marsee kan lolaa jiru yoo ta'u kiiloomeetira 25 qofa magaalattii irraa fagaatee jiraachuu isaa miidiyaaleen biyya alaa gabaasuu irratti argamu. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo amma taasisaa jiru sochii waraanaa imala gara Finfinnee kan jedhudha. Oduu keenyatti aanuun uummanni Oromoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru cimsee deeggaruu qabaa jiru qeerroon yeroo waraanni bilisummaa Oromoo handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 25 caalle irratti argamu kanatti Oromoon kutaa Oromiyaa jiddu galaa jiraatan deeggarsa barbaachisu taasisuu fi qabuu jaane waraanni bilisummaa Oromoo sochii tibba kana taasisaa jiru hordofuun sirni aangoo biyyattii harkaa qabu sodaa cimaa keessa galee jira. Labsiin yeroo muddamaa ji'a ja'aaf turu biyyattii keessatti labsamee jira. Kun ammoo bara bulchiinsa mootummaa wayyaanee isa xumuraa nu yaadachiisaa jiru qeerroon kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti sochiin waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru qindaa'aa fi abdachiisaadha kan jedhan qeerroowwan kunneen tarsiimoo ittiin deemaa jiran kana milkeessuun kan danda'amu yoo deeggarsi uummataa kallattii barbaachisu maraan taasifamee fi qofaadhaa jiru. Waraana kana gama diinagdeetiin gadi dhaabuuf sochiin baha Oromiyaatti jalqabee jira. Akka fakkeenyaatti magaalaa Awwadaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon akka waliin socho'uu danda'aniif tattaaffii taasisaa jiraachuu himanii jiru. Kun kutaalee Oromiyaa mara keessatti hojiirra ooluu qabaa jechuunis dhaamanii jiru. Oduu keenya gama birootiin Salaalee aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejireetti hordoftoonni amantaa waaqeffannaatti kan mootummaatiin ukkaanfamanii hordoftoonni amantaa waaqeffannaa 14 ta'an Salaalee aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejireetti galma waaqeffannaa hundee ganamaatti halkan 3/4/2020 akka butamuun hidhamu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Odeessinu dhaqqabe kan addeessu waaqeffattoonni kun yakka raawwatanii osoo hin taane shakkii siyaasaa dahoo godhachuun galma waaqeffattoota seenanii namoota nagaa humnaan hidhuun ibsamee jira. Gochi wal fakkaataan tibbana hordoftoota amantaa waaqeffannaa galma waaqeffattoota magaalaa Fiicheetti barnoota amantaa irra turan irratti raawwatamuu OMN gabaasuun kan yaadatamudha. Gochi irra deddeebiin mirga amantichaa sarbuun raawwatamu kun ilaalchi jibbaa sirnichi Oromummaa irratti qaburraa kan madduudhaa jiru maddeen odeeffannoo keenya gabaasni kan Muhammad Fantaalleeti. Amnesty International labsii yeroo muddamaa Itoophiyaan labsite balaaleffate. Dhaabbanni falmaa mirga namoomaa idila addunyaa Amnesty International ibsa 5 jechuunis guyyaa kaleessaa baaseen labsii yeroo muddamaa Itoophiyaan labsite mirga namoomaa kan jiddu galeeffate miti jechuun balaaleffatee jira. Muhammad Fantaallee dabalata qaba.
Amnesty International labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa labsite balaaleffateem. Dhaabbanni falmaa mirga namoomaa idil addunyaa Amnesty International ibsa sadaasa 5 jechuunis guyyaa kaleessaa baaseen labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa labsite mirga namoomaa kan giddu galeeffatee miti jechuun balaaleffateem. Itoophiyaa keessatti waa'ee sarbamuu mirga namoomaa dubbachuun yeroo ulfaataa ta'ee fi kan durii caalmaatti yeroo mirgi dhala namaa akka malee sarbamaa jirutti labsii mirga namoomaa dabalee ugguru labsuun mootummaa sirrii miti kan jedhu Amnesty International keessattuu dhimmi Tigraay fi mootummaa federaalaa yeroo yaachisaa ta'etti labsichi labsamuun haala yeroo giddu galeeffachuu dhabuu isaanii agarsiisa jedhee jira. Manni maree biyyattii sadaasa afur labsii yeroo muddamaa guutummaa biyyattii irratti labsuuf karoorfame mirkaneessuun isaa kan yaadatamu yeroo ta'u labsichi mirga sochii namootaa fi mirga uumamaa akkasumas mirga heerri dhala namaaf kennullee kan sarbuudha jedha Amnestiin. Labsichi osoo raggaafamin dura abbaan alangaa federaalaa ibsa miidiyaaf kennaniin qabxiilee dhorgaman didiriirsuun sababa labsicha labsuun barbaachiseefis eeranii turan. Labsichi bu'aa waraanaa hunda bilxiginnaa fi humna Tigraay gidduutti adeemsifamaa jiru ta'uusaa abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximixiyoos himanii jiru. Amnesty International dhaabbanni falmaa mirga dhala namaa idil addunyaa kun ibsa isaa keessatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa labseen mirga dhala namaa uggureera akkasumas walabummaa heera biyyattii irratti dhiibbaa uumee jira jedha. Dabalataan illee ergaawwan gama mootummaatiin marsaa hawaasummaa garaagaraa irratti maxxanfamaa jiran okkora sanyummaa kan kakaasanii fi abbootiin taayitaa mootummaa qaamoleen siviilii hundi waraana adda bilisummaa Tigraay yookaan TDF fi waraana bilisummaa Oromoo irratti meeshaa waraanaa akka olkaasan gaafachuun isaanii sirrii miti jedha Amnesty International. Dhaabbanni mirga dhala namaa idil addunyaa kun rakkoowwan kan biroo kanneen sababa waraanatiif uumaman daandiin uummataa miidhameettiin gargaaran cufamu mirgi gargaarsa ugguramuu fi kan kana fakkaatan kan durii caalmaatti biyyattii keessatti babal'achuu isaa addeessa. Gama paartii aangoo harkaa qabuutiin haalotni rakkoowwan olitti eeraman furan uumamuutu qabaniin paartiin bilxiginnaa labsiiwwan rakkisoo fi itti dabalee mirga dhala namaa sarbu labsuun isaa sirrii waan hin taaneef nan balaaleffadha jedhee jira. Qeerroon baha Oromiyaa magaalaa Awwadaa irraa OMN fi yaada isaanii laatan gochaan murni aangorra jiru naasuu takkaan malee dargaggoota dirqeen konkolaataatti fe'ee haadholii boochisaa gara atta waraanaatti oofaa jiru kan balaaleffatamuu qabuudha jaane uummanni gochicha dura akka dhaabbatus gaafatanii jiru. Naimaa Maramas waan qindeeffatte qabdi. Gochaan murni aangorra jiru naasuu takkaan malee dargaggoota dirqiin konkolaataatti fe'ee haadholii boochisaa gara adda waraanaatti oofaa jiru kan balaaleffatamuu qabuudha jaan qeerroon baha Oromiyaa magaalaa Awwadaa irraa OMN'f yaada laatani. Murni aangorra jiru kaaba biyyattiitti waraana hiika hin qabne banuun biyyattii balaa hamaarra buusee jira. Lixa Oromiyaa fi iddoowwan garagaraattis dhiiga qulqullootaa hedduu dhangalaasee jira. Waraana eegaleen mo'atamee amanamummaas dhabee jira kan jaan qeerroowwan kunneen gochi yeroo ammaa maqaa walgayiitiin dargaggoota qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota Oromoo waamee gara adda waraanaatti oofaa jiru dhaabbachuu qabaa ja'ani. Uummanni gochicha dura akka dhaabbatus gaafatanii jiru. Ammatti qeerroon Oromoos tokkummaa isaa cimsatee murna kana dura dhaabbachuun carraa jirutti fayyadamee waraana bilisummaa Oromootti makamuu qaba malee murna aangoo sobaa dheereffachuuf irbaata rasaasaa isa taasisuuf guuza yookaan daboo bahuu hin qabu ja'anii jiru. Magaalaa Awwadaa keessatti kaadireen sirnichaa humnoota hidhatan waliin ta'uun magaalaa keessa deemanii waraqaa eenyummaa keessan fidaa ja'anii gaafachaa jiru. Namoota waraqaan eenyummaan isaanii kan bara 2013 ta'ee qabanii hidhu kan bara 2014 qofa gadi dhiisuu jechuun hima. Qeerroon Awwadaa gidduudhaa namni OMN bilbilaan dubbise. Kana malees araddoota naannichaa hundarraa dirqamaan nama baasuudhaan karaa eegaa ja'anii uummata dararaa jiru. Kunis sochii waraanni bilisummaa Oromoo tibbana Oromiyaa iddoowwan garagaraatti taasisaa jiru naasuu keessa galuu sirnichaa agarsiisaa jira. Walumaa galatti gochaawwan murni aangorra jiru raawwataa jiru hundumaa ofirraa qolachuuf ummanni Oromoo keessaa fi alaan tokkummaa isaa cimsee sochii waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee jechuun eegale kanarratti cichoominaan hojjechuun hanga dhumaa gabrummaa hundeen buqqisuu qaba jechuunis dhaamanii jiru qeerroowwan kunneen. Sirni bilxiginnaa haalli deemaa jiru humna isaatii ol taanaan labsii yeroo muddamaa labsuun nageenya lammiilee goolaa jiraa jiru hayyoonni Oromoo waggaa har'aa ture. Sirni Abiy Ahmadiin durfamu lola eenyummaa jidduu gala godhate uummata Tigraay irratti banuun duula duguggaa sanyii raawwachuu kan jalqabe osoo haalli amma jiru kun lafa hin qabatin dura hayyoonni Oromoo iddoo jiran maraa mootummaan federaalaa gara waraanatti seenuuf qophii guddaa akka godhaa ture hawaasaaf eeraa akka turanis yaadachiisanii jiru. Dabalata qabna.
Hayyoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa haala qabatama amma Itoophiyaan keessa jirtuun furmaanni waaraan labsii muddamaa osoo hin taane dhukaasa dhaabuudhaa jiru. Labsiin yeroo muddamaa furmaata siyaasaa Itoophiyaa ta'uu hin danda'u jaane ogeessa seeraa fi namoota siyaasaa biyyattii jala bu'uun xiinxalan keessaa isa tokko kan ta'e Dr. Awwal Qaasim Aloo turtii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii waliin taasisan. Waggaa har'aa ture sirni Abiy Ahmadiin durfamu lola eenyummaa jiddu galeessa godhate uummata Tigraay irratti banuun duula duguuggaa sanyii raawwachuu kan jalqabe. Osoo haalli amma jiru kun lafa hin qabatin dura hayyoonni Oromoo iddoo jiran maraa mootummaan federaalaa gara waraanaatti seenuuf qophii guddaa godhaa akka ture hawaasaaf eeruu laachaa turan jechuun kan yaadachiisan Dr. Awwal Qaasim Aloo gaafa Abiy Ahmad mootummaa Eertiraa fi biyyoota biroo afeeratti irra hedduun keenya waraanni kun yeroo gabaabaa kana keessatti injifannoo humnoota sirna lexaa Abiy Ahmadiin mormaniin bakka kana gaajannee hin eeynee je. Warri TDFs waan kana waan eegannatti fakkaatu, warri OLAs waan kana waan eegannatti fakkaatu, eenyummaan iyyuu qabatama yeroo san jiru keessatti wanta san waan eegan. Miscalculationin Abiy Ahmed warri isa deeggaran keessa seenan inni guddaan tokko jijjiirama biyya kanarratti lafarratti uumeetiin hin jedhe ilaalcha namaa irratti dhufeetiin hin jedhe hubachuu dhabuu isaaniiti. Abiy Ahmed kaayyoo isaa bakkaan gaachuuf humnoota sagalee uummataa bakka bu'anii haasaa turan afaan qabee dirree siyaasaa keessaa baasee hidhaa erga naqeen booda gara naannoo Tigraay deemuun lola banee jira. Dr. Awwal Qaasim Aloo uummanni Oromoo qabsoo waggoota dheeraaf taasisaa tureen gara aangootti kan dhufe Abiy Ahmed wareegama lubbuu ilmaan Oromoo dagachuun faallaa sanaa kaayyoo diina Oromoo tarkaanfachiisuudhaaf kutannoon uummata nagaa irratti waraana banuun ofiifis salphatee nullee salphisee bakka kanaan nu gahee jira. Kaayyoo diina Oromoo tarkaanfachiisuudhaaf kutannoodhaan uummata Oromoo irratti waraana banee Tigraayitti waraana banee uf salphisee biyya salphisee bakka kanaan nu gahe. Waraanni waggaa tokko oliif sababa eenyummaa isaanii qofaaf uummata Tigraay irratti adeemsifamaa jiru kun ammallee cimee itti fufuun naannolee ollaatti tarkaanfatee jira. Gocha kun achi qofatti hin dhaabbanne inuu hammaachuun naannoo Oromiyaa dabalatee Affaarii fi kanneen biroo keessatti haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jira. Kana jiddugala godhachuun rogeessi Oromoo Yuunivarsiitii biyya Siwiizerlaanditti barnoota saayinsii siyaasaa barataa kan jiru Yaayaa Bashir yookaan Boruu Barraaqaa barreeffama dheeraa mata dureen isaa Bardheen Gaddaa yeroo kana jiru fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Lola Bardheen Gaddaa yeroo kana Tigraay irratti baname dhalattoota sabichaatti aanee kan akkaan balaaleffate Oromoodhaa jechuun kan jalqabu barruun kuni. Miidhaa saba Tigraay irraa gahe Oromoon biyya keessaa fi alaarra jiran waliin dhaabbate waltajjii adda addaa irratti mormee ture. Uummanni Oromoo waan waggoota 27f TPLF akka Adawaayitti godhaa turetti osoo haaloo hin qabatin miidhama isaanitti gaddee jira Yaayaa Bashir. Kana malees hayyoonni Oromoo sagalee isaaniif ta'anii miidiyaalee alaa fi keessaa hunda irratti lallabanii fi turan. Oromoon rakkoo TPLF waliin qabnu bara 2018 xumurame jee hubata waan ta'eef lola daangaa babal'ifannaa warri Amaaraa sirna Abiy Ahmad qabatanii godhan balaaleffatee ture. Har'as borus ni mormaa jira. Lolli uummata Tigraay irratti baname itti fufa lola uummata Oromoo irratti banameeti jennee waan hubannuuf qabsoo warra Tigraay akka tumsa qabsoo keenyaatti fudhannee akka tarsiimootti dhugaadhaa jira. Itti fufuun sirni Abiy Ahmad hammeenya guutee dhangalee Oromoof qabu waggoota 3 dabran kana waan agarsiiseef akka hundeedhaan buqqa'uu qabu parsantii 100 itti amannaa jira rogeessi Oromoo Boruu Barraaqaa. Humnoota sirna keessa Abiy Ahmad kanatti qabsoo godhaa jiran kamuu waliinis walitti dhiheenyaan hojjanna. Haa ta'u malee bilxiginnaa wayita ofirraa buqqifnu deebinee olaantummaa TPLFs ta'ee qaama biraa kamuu jalatti buluu filanna jechuu miti jechuun hubachiisan. Akeeka siyaasaa wal fakkaataa qabaannaan tarsiimoo wal kabajaa fi waltumsaa irratti hundaa'e tolfannaan kan dabre irraa jiiluufe irraa barachuun jiraannaan firooma siyaasaa jiraa waliin tolfachuun nu gargaara malee rakkoo hin qabu jechuun ere. Siyaasaa biyya kamuu keessattuu yeroo qabsoo waltumsaa deemanii gaafa injifannoo bira gahan walganuun waanuma jiroom. TPLF illeen bara 1991 bifa kanaan adda bilisummaa Oromoo gane. TPLF fi Shaabiyaan galata meeqa erga walii oolaniin booda
gaafa aangoo mi'eeffatan akka hamaatti wal ganane. OPDO'n bara 2018 keessa yakka ishii dabretti waan gaabbite of fakkeessitee Oromootti firoomuu jalqabdeen booda gaafa aangoo ho'ifattu ammoo qabsaa'ota Oromoo gantee nyaatte jechuun godaanessa sirni aangoo biyyattii dhuunfatee harkaa qabu kana yaadachiisanii jiru Yaayaa Bashir. Waa'ee sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru kan kaase Yaayaa Bashir jajjabeen Oromoo qormaata meeqa keessatti tumsa sabaa baay'ee xiqqoo ta'een qabsoo kana dhiibanii asiin gaan galataa fi ulfina guddaatu malaaf jechuun galateeffatee jira. Dhaamsa waraana bilisummaa Oromootiif dabarseen ammoo hanqina jiru guutuu irratti humna saba guddaa kanaa fayyadamuu fi gama siyaasaatiin qaawwa bal'aa banamee jiru dafanii guutuu adeemsa qabsichaa yeroorraa yerootti sabaaf addeessuuf miidiyaalee Oromoo hundattuu fayyadamuu qabu jechuun dhaamee jira. Dulli odeeffannoon sobaa akka facaafamu caasaalee bilxiginnaatiin qajeelfamni gubbarraa kennameeti jira jedhame. Qajeelfamni kun gama waajjira paartii bilxiginnaa damee Oromiyaatti taasifame irratti kallattiin kaa'amedha kan jedhan maddeen keenya. Rogeeyyiin paartii fi dursitoonni koominikeeshinii godinootaa fi magaalota dhimmicha irratti argamuun isaanii maddeen keenya dabalanii ibsanii jiru. Oduun kunis akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Maqaa caasaa keenya rifaatuu keessaa baasuu jedhuun dulli odeeffannoo sobaa facaasuu akka taasifamu sirni bilxiginnaa qajeelfama kennuun beekame. Bifuma wal fakkaatuun qondaalonni bilxiginnaa maqaa sobaatiin odeeffannoo dogongorsaa daddabarsaa jiraachuu Reuters saaxilee jira. Sirni bilxiginnaa duula odeeffannoo sobaa facaasuun uummata burjaajeessuu jedhu akka tooftaa qabsootti akka hojiirra oolu qajeelfama kennu maddeen keenya keessoo sirnichaa irraa hubachuun danda'amee jira. Qajeelfamni kun gama waajjira paartii bilxiginnaa damee Oromiyaatti taasifame irratti kallattiin kaa'ame kan jedhan maddeen keenya. Rogeeyyoonni paartii fi dursitoonni koominikeeshinii godinootaa fi magaalota dhimmicha irratti argamuu isaanii maddeen keenya dabalanii ibsanii jiru. Ka'umsi yaada kanaas duulli karaa humnoota faallaa keenya hiriiran taasifamaa jiru waraana keenya dirree lolaa irratti diigaa jira waan ta'eef tooftaa kana fayyadamuun caasaa keenya rifaatuu fi sodaa keessaa baasuu qabna kan jedhu qajeelfama kenname. Sochii yeroo dhiyoo asitti dabballoota olaanoo bilxiginnaa fi caasaa isaanii irraa mul'ataa jirus dulli odeeffannoo sobaa facaasu caasaa keenya rifaatuu keessaa baasuu qabna jedhu kun hojiitti hiikamaa waan jiru fakkaata. Biiroon koominikeeshinii Oromiyaa ibsa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen humnoonni Tigraay magaalota Dasee fi Kombolchaa keessaa bahaa jiru jechuun maqaa sobaa Geetaachoo Raddaatiin kan baname obeeffachuun facaase. Itti aanaa pirezidaantii kan ta'e obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa bifuma wal fakkaatuun odeeffannoo sobaa kana fuula feesbuukii isaatiin facaasee jira. Oduma wal qabateen qondaalonni bilxiginnaa maqaa sobaatiin odeeffannoo dogongorsiisaa daddabarsaa jiraachuu Reuters ammoo saaxilee jira. Maxxansaaleen maqaa qondaalota mootummaa Tigraayiin fakkeeffaman kunneen soba ta'uu mirkaneessee jira kan jedhe Reuters. Odeeffannoo sobaa maqaa sobaatiin qaamoleen mootummaa facaasaa jiraachuu isaanii mirkaneessee jira. Odeeffannoon sobaa fi uummata burjaajessuuf karoorfaman hedduun ammallee waajjira paartii bilxiginnaa Oromiyaatti oomishamaa akka jirus maddeen keenya dabalanii eeranii jiru. Uummanni bal'aan qeerroo fi qarreen olola sobaa karaa dabballoota bilxiginnaa fi fakkaatota isaaniitiin facaafaman irraa akka of eegan keessa beektonni sirnichaa dhaamanii jiru. Manni maree nageenyaa gamtaa mootummoota walga'ii dhimma Itoophiyaa irratti jimaata dabre sadaasa 5,2020 akka taa'een waraanni akka dhaabbatuuf sagalee guutuun yaamicha taasisuu isaa Reuters gabaase. Walga'iin kun akka taa'amuuf biyyoonni akka Ireland, Kenya, Niger, Tunisia, Saint Vincent fi Zagriland kan gaafatan yoo ta'u miseensonni mana marichaa sagalee guutuun waraanni Itoophiyaa akka dhaabbatuuf yaamicha taasisanii jiru. Qaamonni waraana kana keessatti hirmaatan haasaa jibbiinsaa kan walqoodinsaa fi jeequmsa baay'isuu danda'u irraa akka of qusatan miseensonni mana marichaa gaafachuu isaanii Reuters gabaasaa isaa keessatti eeree jira. Dhaabbatichi ambaasaaddara United States kan ta'an Linda Thomas Greenlandiif manni marichaa haala murteessaa ta'ee fi sagalee tokkoon waraanni hatattamaan akka dhaabbatuuf waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamus gaafatee jira jaane. Itti dabaluunis miseensonni mana maree nageenyaa dhaabbatichaa seeronni namoomaa idila addunyaa akka kabajaman deeggarsi danqaa malee akka dhiyaatu bulchiinsi uummataa akka deebi'uu fi deeggarsi namoomaa akka cimu akkasumas dhukaasni akka dhaabbatu mariin biyyaalessaa akka taa'amu gaafachuu isaanii Reuters gabaasaa isaa keessatti tuqeeti jira. Siraaj Sabaatu gabaase.
Oduu teenya xumuraatiin fonqolcha mootummaa Suudaanitti tibba dabre raawwatame hordofuun erga Ameerikaa fi UN waliin dubbatanii adeemsa gara mootummaa ce'umsaatti taasifamaa jira. Erga humni waraanaa aangoo farka galfatee lammiileen Suudaan 10,000 daandiitti bu'uun mormaa turan. Onkololeessa 25 bara 2020 takka Alburhaan ammoo miseensota mootummaa ce'umsaa hundaa'ee ture bittinsuun qondaalota mootummaa fi gaggeessitoota siyaasaa manidhaa galchee ture. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Fonqolcha mootummaa Suudaanitti tibba dabre raawwatame hordofuun erga Ameerikaa fi UN dubbatanii adeemsa gara mootummaa ce'umsaatti adeemsifamu akka ariifachiisan hoogganaan humna waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan beeksisan. Marichaan booda fonqolcha mootummaa ji'a dabre gaggeeffame iddootti deebisuuf waliif galamee jira jedhama. Kana jechuun ammoo ministeerri muummee Abdallaa Hamdok hojii isaaniitti deebisuuf waliif galamee jira jedha bakka bu'aan addaa UN Volker Perthes. Ministeerri muummee Abdallaa Hamdok ammas mana hidhaa lafa jalaa jiru. Haa ta'u malee isaan waliin ministeeronni 4 kanneen hidhaa turan gadi dhiifamanii jiru. Akka miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiranitti Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan erga Antonio Blinken waliin dubbataniin booda ibsa kennaniin caasaa mootummaa ce'umsaa jalqabe kana ariifachiisuu fi mootummaa hundeessuuf adeemsa barbaachisu ariifachiisuuf waliif galuu ibse. Fincilli tokkummaadhaan biyyattitti gaggeeffamuun pireezidaantii duraanii Omar Hassan al-Bashir aangoo irraa kaase fincila waliigalaa guyyoota lamaaf jechuunis dilbataa fi wiixata yaamamee dhajaa gabaasni BBC irraa arganne. Suudaan erga Omar Hassan al-Bashir aangoo irraa kaafame mootummaa ce'umsaa qaama waraanaa fi siviilii irraa walitti bahuun mana maree ce'umsaa hundaa'een gaggeeffamaa turte. Kun hanga ji'a dabreet humni waraana biyyattii mana marichaa bittinsuun deebise aangoo qabatee turetti. Dubbi himaan waajjira dhimma alaa US marii bilbilaan al-Burhaan waliin godhan irratti namoonni siyaasaa maqaa gurguddoo qaban kanneen fonqolchaan booda hidhaman akka saffisaan gadi dhiifaman gaafatan. Haa ta'u malee mootummaan siviilii akka deebi'uun hundaa'us waliif galuu isaanii Al-Jazeeraan gabaasaa isaa keessatti eeree jira. Abdallaa Hamdok gara mana isaatti deebifamuun dippiloomaatota addunyaa UN waliin akka mari'atu eeyyamameefii jira. Kun ammoo akka qaama gara mariitti deebi'utti kan fudhatamedha. Erga humnoonni waraanaa aangoo farka galfate lammiileen Suudaan 10,000 daandiitti ba'uun mormaa turani. Onkololeessa 25 bara 2020 takka Al-Burhaan ammoo miseensota mootummaa ce'umsaa hundaa'ee ture bittinsuun qondaalota mootummaa fi gaggeessitoota siyaasaa mana hidhaa galche. Fonqolcha kana hordofee gamtaan Afrikaa Suudaan sochii isii hunda keessee akka dhorkitu gabaasaa keenya dabre keessatti isiniif himuun keenya kan yaadatamudha. Hayyengaa daawwattoota OMN oduun teenya tan ammaaf qabanne san gammaatti daawwattanidha. Oduu teenyarraa odeeffannoo gaarii akka argattan abdiidha qabna. Hanta oduu isinitti himte Faayisaa Ilaas gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur sagaleetiin Tujee Muhammad Tunfaana ture sagantaalee OMN tanneen hafte waliin turtii gaarii.